Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa gara chaanaalii keenyaatti baga nagaan dhuftan jecha chaanaalii keenyaaf warra haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa akka taatan kabajaan isin affeerra. Guyyaarraa oduu baay'ee ajaa'ibsiisaa baay'een keessatti gammaddan qabadhee isiniif dhiyaadheera. Innis hojii guyyaa tokkotti birrii 100,000 kaffalchiisu. Waa'ee hojii kanaa diteelii isaa gadi fageenyaan keessa seeneen kan itti himu ta'a. Haga dhumaatti nu hordofaa. Torban lama dura Raashiyaan Yukireeniin weeraruu ishee hordofee waraanni jabaan biyya Yukireen keessatti gaggeeffamaa jira. Waraana kanaan Raashiyaan loltoota ishee 100,000tti dhiyaatan kan daangaa Yukireen qubachiistee turte gara Yukireen seensisuudhaan haleellaa qilleensarraa lafarraa karaa hedduun gaggeessuudhaan magaalota gara bahaa fi gara kibba biyyattii jiran haleellaa cimaa irratti gaggeessaa jirti jechuudha. Kanumaan wal qabatee guutummaa addunyaatti namoonni fedhii isaaniitiin Yukireeniin deeggaruu barbaadan namoonni fedhii waraanaa qaban gara Yukireen deemuudhaan galmaa'anii biyya Yukireen waraanaan tumsaa jiru. Kunneenis baay'inni isaanii 20,000 ol ni ta'a jechuudha gammaatti. Haa ta'u malee sababa haleellaan Raashiyaarraa dhufu baay'ee hammaateef namoonni nagaan magaalota gara kibbaaf bahaa biyyattii keessatti argaman lola gidduutti qabamanii ba'uu dadhabanii rakkachaa jiru. Biyya Yukireen seenanii namoota kanneen baasuudhaaf namoonni dandeettii waraanaa qaban gara biyya Yukireen deemanii akka lolaniif guyyaa tokkotti qarshii 100,000 yookaan doolaarri 2,000 akka kaffalamuuf kan irratti dabalatee faayidaaleen garaagaraa illee akka jiran biyyi Yukireen dhaabbata dhuunfaadhaan beeksisa baastee jirti jechuudha. Eeyyeen egaa nutis hojii nuti guyyaatti qarshii 100,000 kaffala jennee isiniif kaafne hojii kanadha jechuudha. Hojiin kun nama ogummaa waraanaa qabu, nama meeshaa waraanaa dhukaasuu danda'u, meeshaa waraanaa dhukaasee nama kan biraa ittisuudhaaf kan dhukaasaa jiru immoo nama ajjeesuu danda'u nama ta'e akka ta'e beeksisa kanarraa hubachuun danda'ameera. Dabalataan namni kun nama afaan baay'ee beeku yoo ta'e ni filatama. Kanaan wal qabatee namni kun nama dhoksaadhaan gara magaalaa yookiin biyya Yukireen seenee ergama isaaf kenname. Ergamni isaaf kenname kun namoota nagaa waraanaan qabaman magaalota kanneen keessaa gargaaranii gara iddoo nagaa qabutti baasuudha. Kanaaf dhoksaadhaan gara biyya kanaa seenuun irraa eegama jechuudha. Haalli qaxarrii hojii kanaa guyyaa tokkotti qarshii 100,000 kan kaffalu yoo ta'u ji'atti gaafa deebi'u gara qarshii miliyoona 3 ol ta'a jechuudha. Haalli qaxarrii isaa bifa kontiraataatiin. Kanaaf haga hojjettantu isiniif kaffalamaa jechuudha. Hojiin kontiraatara dhuunfaa jalatti galanii tajaajila eegumsaaf tajaajila waraanaa kennu har'a kan jalqabame otoo hin taane waggaa dheeraa dura hojiirra kan turedha. Kunis Ameerikaan yeroo Iraaqii fi Afgaanistaan keessa turte dhaabbata garaagaraa qaxartee loltoota isheetiif eegumsa gochisiisaa akkasumas nyaataaf dhugaatii garaagaraa loltoota isheetiif akka dhiyeessan gochisiisaa turteetti. Biyyoota Awurooppaa baay'ee keessatti dureessonni kan ofii isaanii eegsisan kontiraaktara dhaabbata eegumsa kennu kanaa wajjin wal ta'uudhaan dhaabbata eegumsa kennu kun immoo of jalatti namoota dandeettii waraanaa qaban qaxareetu leenjisee meeshaa hidhachiiseetu qabeenya namoota garaagaraa fi namoota sooreyyii ciccimoo ta'an kana eegsisaa jechuudha. Bakki galmee fi haalli itti seentanii hojii kana hojjechuu dandeessan onlaayinii kennamee kan jiru waan ta'eef namoonni odeeffannoo barbaadan jalatti nu barreessistanii isin quunnamsiisuu dandeenya jechuudha. Qophiin keenyaarraa kana fakkaataa waan nu daawwattaniif galatoomaa. Yaadaaf gaaffii qabaattan koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godhaa. Namoota kan biraa bira akka ga'uuf immoo sheer gochuu hin dagatinaa. Nagaatti.